Caarraa ijoollee biyya Arabaa. Nagaa Waaqayyoon haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota fi hordoftoota Abbii Miidiyaa jalatti argamtan nagaa keessanii. Ani obboleettiin keessan baay'ate nagaa godha. Isiillee immoo akka nagaa taatan abdii fi amantiin qaba Waaqayyo biraa. Nagaa kottaan tudhaan obboloonni koo yeroo hundumaa na waliin taatanii jalqabaa kaaftanii hamma irraatti na wajjin jirtan. Waaqayyo sana eebbifamaadha. Sabiskiraayib naa gochuun, laayik naa gochuun, koomentii naa gochuun, sheer naa gochuun na jajjabeessaa jirtan jalqabaa kaaftanii hamma irratti dhugaa eebbifama Waaqayyo sana eebbisu. Isiniin jechuun jaaladha. Guyyaa irraa kana maaliif gara keenya dhuftee jechuun keessan hin oolu jechuudha. Akkuma kanaan dura immoo na jajjabeessaa turtanii please sabiskiraayib naa godhaa, sheeris naa godhaa. Laayikis naa godhaa. Yaada qabdanis immoo koomentii jedhanaaf kaa'aa jechuudha. Qeeqas yoo ta'e, gorsas yoo ta'e, waan hundumaa waan yaada qabdan naaf qoodaa jechuudha. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkuma dura dubbadhe caarraa ijoollee biyya Arabaa baay'ee ulfaataadha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Suuraa asirratti argaa jirtan kana isinitti mul'ata jedheetuman yaada. Obboleettiin kun jechuudha. Biyya Kuweetii gara Itoophiyaatti galtee jechuudha. Akkuma amma suuraa asirratti argaa jirtan kanatti boolee keessa taa'aa jirti jechuudha. Agartan waan isheen uffattee jirtu, agartan boorsaa isheen qabattee jirtu. Akkuma amma jirtu kanatti biyya Kuweetirraa boolee keessa taa'aa jirti jechuudha. Obbolaawwan keenya miidiyaa kanarratti namoota gargaarantu jira. Isaantu arge jechuudha. Obboleettii kana samoonii kana FB kanarratti walii gadi hariyaa turan jechuudha. Eenyummaa ishee namni wallaale. Obboleettiin kun ani yaada waa tokkorraa dubbachuu barbaade. Akkuma agartan kanattidha kan isheen biyya Arabaatirraa gara Itoophiyaa galtee jechuudha. Biyya Kuweetirraa gara Itoophiyaatti galtee boolee keessatti akkuma amma argartan kan taa'aa jirti jechuudha. Obboleettiin kun afaan hin dubbattu. Waan akka jechuudha. Afaan hin dubbattu waan isheen rakkattillee wanna tokko namni tokko wanni irraa beeku tokkollee hin jiru jechuudha. Akkamitti suuraa kaasanii sooshaal miidiyaa kanarratti nama barbaadaa turan jechuudha. Afaan hin dubbattu wanna tokko jechuudha. Aktiivitiin tokkollee hin jiru. Waan isheen rakkatte Waaqayyo bichaa naa beeku malee waan irraa beeku tokkollee hin jiru jechuudha. Yeroo hammaa kanatti suuraa amma bukkee jiru kana agartanii. Obboleessa ishee haa ta'uu, fira ishee haa ta'uu, Waaqayyo haa beeku waan irraa beeku qabu miidiyaa irratti kan arge inni argamee dhufee obboleettii kana fudhate jechuudha. Ani maal irraa dubbachuu barbaade jechuudha. Dhugaa Waaqayyo dubbachuuf obboleettiin kun har'a nama guddoodha. Lafa guutuudha. Dhaabbata ishee kanuma agartan kana. Mee yoo tilmaaman gaafa tilmaamtanii waggaa meeqattidha kan isheen biyya Arabaa deemte? Obboleettiin kun yookaan fayyaa isheetti nafne. Yookaan immoo hojjettee dafqa isheetti nafne. Anuma agartan kan akkanumatti kan isheen gara biyya Arabaatirraa gara Itoophiyaatti deebite jechuudha. Waan isheen rakkatte ani waan irraa beeku tokkollee hin jiru. Fayyaa hin qabdu. Afaan hin dubbattu. Miidiyaa kanarratti agartan ta'uu danda'a. Hundi keessanuu miidiyaa fayyadamtu waan ta'eef FB kanarratti jechuudha. Ani waan irraa dubbachuu barbaade obboloota koo obboleettiin kun jechuudha. Fayyaa isheeti kan isheen biyyaa baate. Qaama ishee fayyaa waan ishee fakkaattu argitaniirtu. Qaamaan guddoo kana, qaamaan ulfaattuu kana garuu waan ishee rakkatte kan Waaqayyoon haa beeku dhibee ishee jechuudha. Gina afaan hin dubbachuu hin dandeessu. Garuu jarri kun yookaan warri Arabaa kun obboloota waggaa meeqaa akka ishee hojjisiifatan Waaqayyo haa beeku. Hojjisiifatanii yookaan birrii nama waggaa meeqaa akka ta'e kan Waaqayyo haa beeku. Yookaan amma birrii waan kennaniif dhabanii yookaan ishee fayyaa dhabnaan fuudhanii gara biyyaatti Dhoopilaa keessa kaanii gara biyyaa itti assaaffatanii biraa deebi'an jechuudha. Dhugaa Waaqayyo. Akkuma amma argaa jirtan kan xiqqaatti jettee teessi jechuudha. Boolee keessa. Ani waan irraa dubbachuu barbaade fayyaa yoo qabaanne malee namni tokko namni nama jaallatu hin jiru. Haati keenya nu jaallatu. Abbaan keenya nu jaallatu. Jaalalleen keenya nu jaallatu. Akkasumallee abbumti manaa keenyallee namni nu jaallatu hin jiru. Garuu biyyi lafaa kuni wanti biyya lafaa kun dhugaa dubbachuuf hin guuttu jechuudha. Hin guuttu dhuma maaluu goote hin guuttu. Yoo gara tokkoon qaawwa tokko duujite gara tokkoon kan isheen banamtu jechuudha. Maalumaa odoo godhanii biyya lafaa kun hin guuttu. Garuu yeroodhaan jechuudha. Yeroodhaan odoo fayyaa qabanuu
osoo qaamni namaa fayyaa qabu gara biyya ofii osoo galanii baay'ee gaariidha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waggaa 2 waggaa 3 baqiidha. Obboloonni keenya baay'een waggaa 10 waggaa 5 waggaa bakka 12 sanii ol kan hojjetan jiru. Kuni fayyaa qabaanna namaa miti hojjetan jechuudha. Hojjetan jijjiiramuun maaliif bakka hundattuu fayyaa yoo qabaatan hojjechuun baay'ee gaariidha jechuudha. Garuu obboleettii kana agartaniitu akkanatti mati kan isheen biyya Arabaa deemte jechuudha. Namni biyya Arabaa deemu duraan dursee maramameeti fayyaa qabaachuusaa afaaniin dubbachuus waan hunda natsaadha kan isheen biyyaa baatu. Garuu isheen rakkina ishee Waaqayyoon haa beeku. Obboleettiin kun afaaniin dubbachuu hin dandeessu. Amma argaa jirtan kan dhugaa Waaqayyoo waan takka dubbachuu hin dandeessu jiru. Garuu obboloonni keenya yeroo karaa miidiyaa sanarra nama gargaaran fira ishee itti barbaadanii obboleessa ta'e hin beeku kan bukkee dhaabbatu kun itti dhufee argame jechuudha. Ani maal jechuun barbaade dhugaa Waaqayyoo nuti hin nyaannan tuni nama hin nyaatti. Nama nyaatti jedha Oromoon. Hin nyaannani nama nyaatti jedha. Anuma argaa jirtan kana karaa Saawud Arabiyaa obboleonni keenya karaatti dhumaa jiru deebitanii kunoo argitanii hedduu karaatti qalamaa jiru. Kana hundumaa maaliif akka kana taanu beektu? Nuti itti gaafatamummaa hin qabnu. Dhugaa Waaqayyoo karaa mootummaatiin haa ta'u itti gaafatamummaa hin qabnu. Deebi'ee bakka maatii keenyaan haa ta'u dhugaa Waaqayyoo itti gaafatamummaa baay'inaan hin qabnu jechuudha. Gaafa nuufanii afaachi geenye as geenye waa itti erginee waa tokko waan gaggaarii wayii yoo erginee fi achuma yaa hojjettu fayyaa qabaannaan maal bashaa hojjettu kan jedhutu baay'ate jechuudha. Egalee akkasittuu haadha ofii yoo taate malee jechuudha. Kanaaf anamma maal jechuun barbaade osoo fayyaa qabnu gara biyya keenyaa yaa gallu. Osoo jechuudha dhukkubbiin tokko waan nutti dhaga'amu hobsinee hojjenna. Baay'een keenya jechuudha. Osoo nuti dhoruma isaan nu dhukkubu, osoo miilli nu dhukkubu, osoo harki nu dhukkubu, osoo wanni tokko nu dhukkubu obsineen hojjenna. Kanaan har'a nu dhukkubee baanee deemnaa bannaa osoo kaayyoon keenya galma nu ga'in jechuuf yaamati. Garuu waan tokko hirra rabnee hirra ciibnee yaa ilaallu dhugaa Waaqayyoo. Obboleettiin kun amma yookaan hojjette waggaa 10 waggaa meeqaa hojjette dhugaa Waaqa ta'uu yookaan ilmoo dhaltee qabaachuu dandeessi yookaan dhaltee hin qabne yookaan hin heerumne jechuudha. Kan nama ajaa'ibu callisanii jechuudha. Fayyaa isheen dhabnaan gara biyya isheetitti gaggeessanii callisanii biraa deebiin jechuudha. Yaa kawaaf yoo ta'e biyya ofii nama hangatu jechuudha. Warri ofii firri ofii baasee ofirraa sin ari'u jechuudha. Akkuma feetu yoo taate egaa ati sammuun keessi haa cabu malee kaayyoon kee galma ga'uu haa dhabu malee inuma ofitti si qaba jechuudha namni. Gini nuyi osuma nutti manuu osuma karaa hundumaan dhageenyu hin dhageenyu fayyaa keenya osoo qabnu gara biyya keenya haa galu dhugaa Waaqayyooti. Maal jechuun hojii biyya keenya keessatti jechuudha. Yeroo amma fakkeenyaa fi dhugaa waa tokko sanii kaasa. Mee haayolii keenya yaa ilaalu, abbootii keenya yaa ilaalu. Biyya Arabaa deemanii nu guddisanii biyya Arabaa deemaniiti kan isaanii jijjiiraman. No akkasii miti. Garuu nuyi baruma keenya kanatu bara abaarsaa nu ta'e dhugaa kan hojjannee nu harkaa bittinnaa deebi'ee immoo namoonni illee jechuudha. Firoonni keenya illee maatiin keenya illee obboloonni keenya illee dafi keenya baay'ee isaan jaalatu. Baay'ee nu walaa bittinneessu. Dafi keenya walumaa galatti baay'ee bakka hin mi'aa jechuudha. Namni nu mararamu hin jiru. Kan nu mararamu kan itti boonu yeroo hundumaa Waaqayyoon qofa yoo ta'e malee. Obbolaa dhugaa meera deebi'eessiin jira Waaqayyo fayyaa nama hin dhowwin jechuudha. Waaqayyo fayyaa nama hin dhowwin gaafa fayyaa dhabdee namni isa jaalatu tokko hin jiru. Agartaan miti beekna obboleettii kana ishee fayyaa dhabnaanidha kan isaan gara biyya ishee gaggeessanii biraa deebi'e. Yoo ta'an damoosni ishee dhugaa Waaqayyoo kan waggaa meeqaa isaan bira jiraachuu danda'a. Maaltu beeka jechuudha. Wayii gadii shaantuma rogaarree ofirraa qabdu, kafana rogaarree ofirraa qabdu, maraattuu fakkaatti dhugaa Waaqayyootiif jechuudha. Ani obboleettii kana qeequuf osoo hin taane akkanatti namni biyya Arabaati hin galaare garuu fayyaa ishee hin galle immoo agartan kunuu afaan hin dubbachuu hin dandeessu waan tokko bakka aktiivitii gochuu hin dandeessu. Garuu jechuudha dhugaa Waaqayyootiif nutiin nama hin qabnu yoo Waaqayyoon qabaanne malee yoo Waaqayyoo tokkicha qabaanne malee nama hin qabnu. Warri Arabaatu nuti hiruma ati fayyaa qabdu duwwaati ergatti. Gaafa ati fayyaa dhabdee gaafa ati waan tokko rakkatte isheen manaa si baaftee raawwatte maal gootetti fakkaata hambiraa fidatti baatee jechuudha. Kanaaf ani waan hin jedhu tokkollee utuu hin qabu homaa hin qabu dhugaa Waaqayyo fayyaa keenya nu haa kennu
biyyi lafaatuun hin guuttu waan ta'eef gara biyya keenyaa haa galuu waaqayyo kaayyoo keenya karoora keenya galmaan nuuf haa ga'u. Isiniin jechuun jaalladha obbolaa koo hundumti keenya of haa ilaallu. Eebbifamaadha eebbiftaadha. Amma waan biraas isinitti deebi'utti nagaan naaf tura.